Yooyyaa kabajamtoota dhaggeeffattoota Siinqee Production akkam jirtanii har'aan tanaan mootuu seenaa addaa waa'ee atileetiksii Itoophiyaa injifattee galtee isiniif dhiyeessina hanga xumuraatti nu faana ta'aatiin hordofaa akkasuma mootuu namni mana keenyaaf haaraa taatan akkuma isin dura subscribe like share gochuun hin dagatinaa hanga xumuraatti faana tura. Atileetiin Kaamishaarraa Biqiltee biyyaan boonsa jedhee yaadee hin beeku jette dhalattee kan guddatte naannoo Beeshaangul Gumuz godina Kaamishaa aanaa Daambii keessatti abbaa malee kunuunsa haadha isheen qonnaan bultuu adda duree taatee jalatti barnootaaf xiyyeeffannoo akka kennitu taatee guddatte ijoollummaatti yeroo mana barnootaa turte wanta ispoortii qofatti fiigdi malee takkaa hireen jireenyaa atileetii maqaa biyyaa dhoofsisutti akka ishee godhu yaadee hin beeku jette. Itoophiyaan jagalaana atileetota jedhamtu keessatti atileetonni gara injifannoo beekamtii yoo dhufan ta'a mul'atu isheen garuu tasaa dhukaatee baate. Atileetii Tsiggeen chaampiyoona atileetiksii mana keessaa Gilaasgootti torbaan darbe geggeeffame ture irratti wayita gareen Itoophiyaa dorgommii injifachuu abdatte injifatame warqee malee galuu keenya jedhankiti jechaa jirtutti meedaaliyaa warqee iftee mul'atte. Tsiggeen gara Itoophiyaa gara Gilaasgoo imala keessatti kan makamte fageenya hedduurraa hin turre meetira 800 ture. Leenjisaa isheetu itti abdadha jiddii hin qabaatina mucaa kana mee fuunee haa deemnu jedhee gara sanitti akka makamtu qondaaltota federeeshinii atileetiksii Itoophiyaa siise. Atileetiin dorgommii kanaa dura fiigicha meetira 800 meedaaliyaa argattee hin beekne warqee atileetiin dorgommii kanaan dura fiigicha meetira 800 meedaaliyaa argattee hin beekne warra shakkaa ishee erga boonsitee biyyaaf abdii ta'uu agarsiifte. Gaafiif deebiin BBC waliin gooteen filoomaallee ta'u nan argamsiisa jedheen yaade malee tokkoffaa nan ba'a jedhee hin yaadne jette. Sarara xumuraa irratti atileetiin ishee dura fiigee galee akka hin jirre yeroo barte amanuun dadhabe jette. Mana barnootaatti miila duwwaan fiiga keessa koo fiig naan jedhaa turte. Ganda baadiyaa aanaa Dambee keessa abbaa maleen guddadhe qormaata hedduu keessa harmee koo qottee bultuu taate guddifame jetti Tsiggeen guddisa ishee yoo yaadattu haadha kootu na guddise waan ittiin nu guddistu na rakkataa ture qottee bultuun adda dureedha rakkoo hedduu keessa baatee barnoota akka jabaannutti nu guddiste barnoota sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa achuma godina Kaamishaa keessatti baradhe. Fiigicha kanaan eegale wata ispoortiin dorgommii fiigichaa irrattidha kan jette atileet Tsiggeen mana barnootaa isheerraa filatamte aanaa achis godina achis naannoo bakka buutee dorgomuu eegaluu himti. Mana barnootaa miila duwwaan fiigna keessa koo garuu fiigi naan jedha ture jetti. Dorgommiiwwan aanarraa ka'e hanga naannoo Beeshaangul Gumuzitti gahutti injifachaa kan deemte Tsiggeen akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2006 naannoo ishee bakka buutee dorgommii guutuu biyyaatti hirmaatte. Achitti ijji ishee leenjistoota pirojektoota galte. Budas giddugala leenjii Xurunesh Dibaabaa galte. Tsiggeen Dambeerraa kaatee hanga waggaa tokko duratti fageenya gabaabaa meetira 100 fi 200 fiigaa turte. Giddugala leenjii atileetiksii Xurunesh Dibaabaa keessa fageenya gabaabaa irratti leenji'aan ture jette. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2008 fiigicha meetira 200 fi garee biyyaalessa guddattoota filatamte. Bara 2009tti chaampiyoonii atileetiksii Itoophiyaa irratti hirmaattee injifatte. Baruma kana dorgommii guddattoota Aljeeriyaa qophaa'e irratti meetira 200 meedaaliyaa meettii injifatteetti. Chaampiyoona atileetiksii guddattoota Afrikaa Aljeeriyaa qophaa'e dorgommii guddaa atileetii Tsiggeen biyya bakka buutee yeroo duraaf hirmaatteedha.
bara 2009tti Xurunesh Akkaadaamii leenjii Xurunesh Dibaabaa akkuma xumurteen kilaba atileetiksii baankii daldala Itoophiyaatti magabte. Addunyaa irratti kan beekamtu fiigicha dheeraani. Atileetonni Itoophiyaa dhaloota dhufaa darbaa fageenya taanis warra fageenya maraatoonii hanga meetira 5,000 fiiganidha. Atileet Tsigeen garuu jalqabumarraa saffisa waan qabduuf fiigicha gabaabaa meetira 100-200 fiiguu akka eegaltu himti. Booda keessa ammoo fedhiin ishee gara fageenya giddu galeessaa akka ta'e dubbatti. Kilaba ergan galee fedhiin koo gara fageenya meetira 400 fi jijjiiramee dafeen baroota 3 walitti aanan biyya keessatti chaampiyoonii ta'een ture jetti. Bara darbe ammoo humna waanan qabuuf maaliifan meetira 800 hin yaalu jedhem keessa koo fageenya giddu galeessa barbaada ture. Leenjisaan baankii daldalaa Geetahuun Tsigeen ati humna qabdaa gara meetira 800 yoo dhufte milkaa'uu dandeessa naan jedhem. Kilabni akkaan fiildii jijjiiru fedhii dhabus booda naaf milkaa'e. Waggaa tokko dura leenjisaa dhuunfaa Alamuu Waaqjiraa jalatti leenjuu eegale jetti. Kilabni ishee fiildii jijjiiruu ishii mormee guyyaa tokkotti yeroo isheen osoo boossu dirqamaan dorgommii fageenya meetira 400 fi 800 itti dorgomtee ture jedha leenjisaan Alamuun. Tsigeen fiigicha meetira 800 irratti hojjechuu kan eegalte waggaa darbeedha. Yeroo waggaa 2 hin guutnetti keessatti milkii kan argatte. Leenjisaan ishee Alamuu Waaqjiraa waggaa darbee atileet Tsigeen yeroo baru miidhamarra turte. Haala ishee ilaalee miidhamarraa akka fayyittu gargaare. Fageenya kanarratti akka milkooftu waanan hubadheef jabeessine shaakalaa turre jechuun BBC'tti himte. Glasgow'tti kanan imale leenjisaan koo gaafatamummaa waan fudhateef atileet Tsigeen chaampiyoonii mana keessaa Glasgow'tti meetira 800 hirmaachuuf filatamuun dura fageenyicha dorgommii idil addunyaa irratti hirmaattee hin qabdu ture. Inumaa guutuun filatamtus aangaa'onni federeeshinichaa dorgommii biyyaa bakka bu'uun godhamu waan ta'eef atileetii muuxannoo qabuuf qabxii gaarii fiduu danda'u waan barbaadaniif Tsiggeerraa shakkii qabu turani. Kanan gara Glasgow deemuu danda'e leenjisaan koo itti amana. Qabxii isheen galmeessite ilaalchiseen gaafatamummaa isiinan fudhadha waanan jedheef jetti Tsigeen. Amma yeroo dhumaatti waanan deemu hin turre. Dorgommii adaraa biyyaa qabu waan ta'eef ijoolleen akkasuma deemuu hin qabani. Dhugaa hubachuuf ani immoo meetira 800 kaanidha. Nama muuxannoo qabutu barbaadama ture. Anarraa amantaa guutuu hin qaban ture. Dhugaa dubbachuuf leenjisaa koo ammoo mucaan jabduudha ofitti amanamummaa qabdi haa deemtu. Ani itti gaafatamummaa nan fudhadha waan jedheef na fuudhanii deemani. Injifachuu koo hin amanne jette. Waggaa tokko darbe keessa leenjii jabaa fudhachaa waan baateef ga'umsa isheef ofitti amanamummaa ishee dabaluu kan himtu Tsigeen wayita gara Glasgow deemtu fiigicha gulaallii qabu kanan dorgomu xumuraaf geesse dippiloomallee ta'uu argachuuf yaaddee akka deemte himte. Dhiphachuu hin jaaladhu hamma hojjadhee ammoo rabbiin nan kiisa jedheen amane. Meedaaliyaa argadhu baadhus xumuraaf darbee dorgomtuu gaarii ta'een deebi'e jedheen deeme. Jedhii waaqayyoo ta'e ammoo warqee fideen deebi'e jetti. Wayita tokkoffaan xumuru bartu miira itti dhagahame yoo ibsitu hin amanne ture jetti Tsigeen. Fiigicha yeroo dursu deemu hammana durseemoo namni biraa hin fudhatu jechaan ture. Humnas nan qaba ture. Booda ariitii dabalee gale. Baay'een gammade hin amanne. Alaabaa biyya koo yoo ol qabu miira gaariitu natti dhagahame jetti. Ijoollumattis ta'e wayita piroojeektii keessa jirtu takkaayyuu sababa isheetiin alaabaan biyyaa ol kaafame akka hin mirmiru yaadee hin beeku ture jetti. Amma fageenya gabaabaa irratti yeroo dheeraa turtii keessa abdii kutannaan akka ture ibsiteetti. Ta'us ga'umsa koof ga'ee waan baheef turtii kana sanitti hin gaabbu jette. Hegereen Tsiggee gara kami kan jedhuuf ammoo atileet Tsiggeen amma booda yeroo koo abdiin koo guuttadheera jetti. Fuula duraatti fageenya
meetira 800 fi fageenya giddu galeessaa meetira 1,500 irratti jabaatee hojjechuuf karoora qabdi. Leenjisaan ishee Alamuunis gara sanitti yoo of guddifte milkii kanaa olii argatti jedhee amana. Fakkeenya Kookobaa Daraartuu Tulluudhaan jetti Tsiggeen isheen anaaf akka harmeedha baay'ee na jabeessiti jetti. Amma fageenya meetira 800 fi 1,500 meetira hojjechuuf abdii fi hamilee guddaan qaba jetti. Fageenya meetira 800 hanqina qabu sirreesseen Olompikii Paaris dhufu jiru irratti biyya koo gammachiisuun hawwii kooti jechuun hawwii ishee fuuldura ibsite. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin har'aaf qindeeffanne kan fakkaata yeroo biraatiif qophii biraa barbaanne isin biraan geenna hanga sifamootoo isin namni mana keenyaaf haaraa taatan subscribe like share gochuu hin dagatinaa gama kootiin xumuree jira horaa bulaa deebanaa.